hundam sabarattoota diiniif barsiisota diinii dhaamnuudha sheer godha biraan nuuqee baarakallahu fiikum barsiisan tokko barataa isaa kitaaba inni fixee bira ol dabru hundarraa qormaata barataa isaaniitii baasaa deemuun akka barataan san cimee jabaatee barumsa isaa irra dhaqatu isa taasifte gama biraatiin kitaaba fixee bira dabre matni akka qaraayisu dirqama irra godhuun akka inni kitaabota hundafirraa irra dhaqatee niis qaraayisee bilcheessu isa taasifte fakkeenyaaf majlisni kitaaba fixan hunda itti matnii qaraayisuun dirqamaa yoo jiraate barataan majlisa san dhaqe akka matnii qaraayisuu hin dadhabneef qaceelloo gajjee kitaaba isaa irra dhaqataa jechuudha. Yoo irra dhaqachuu baate boru matnii asii qaraayisuun dirqama san baadhachuu hin danda'u waan ta'eef dirqama san baadhachuudhaaf kitaaba irra dhaqata. Ichumaanuu kitaabni galaaf. Gaafa ammoo uummanni itti haajamanii qubsiifatan asitti afaan baree waan ta'eef asii qaraayisuu baree waan ta'eef asitti irra dhaqatee kitaaba hunda bilcheesse waan ta'eef waan isin biraa qareessan guutumatti geessee hawaasa dhaalchisuu danda'a jechuudha. Kanaaf barsiisonni keenya hadaraa barattoota keessan tokko ol kaaftanii qormaata dhiyeessitanii fi gaafilee barnoota isaan baratan keessaa baatu itti dhiyeessitanii akka isaan cimanii jabaatanii irra dhaqatanii fuulduraaf irraa sheeyinii onu gaafate waa wallaaluu hin qabnu akka wallaale irra dhaqannee bilcheessuu qabna jedhanii akka isaan jabaatan godhuun akkaan barbaachisaadha. Gama biraatiin matnii qaqaraayisan dirqama irra godhuun san akka isaan jabaatanii cimanii kitaabota irra dabran hunda nama qaraayisan taasifti. Leenjii qaraayisuullee asii fudhatan waan ta'eef boru qaraayisuun hin dhibdu. Gama biraatiin wanni jiru darasoonni beekanii namarraan baratan. Nama tokko namni kun darsii waan barate keessatti nama jabaadha nama cimaadha jechuu gaafa bartan akka barataan irraa baratu barataa keessan namni kun nama jabaadha matnii irraa qaraayattanii ajajuufiin akkaan barbaachisaadha. Kottaan irraa baradhaa jechuulleen xiqqoon ulfaatti waan ta'eef akka namni dhaqee irraa baratu cimina isaa itti himtanii barattootatti irraa baradhaa jettanii akka inni barnoota bira dabre hunda darasoota barsiisaa deemu godhuun akkaan barbaachisaadha. Bifa kanaan deemna taanaan inshaallahu ta'ala darasoota jajjabaa ciccimaa oomishuu ni dandeenya. Yookaan ammoo darasootuma tiiktookii fi feesbuukaa akka agara hin qabne kaboru nama dura gattaa'u nama qaraayisuu hin dandeenye kayoo ol ka'e nama waa himuu hin dandeenye tokko oomishuu irratti umriin teessan isin duraa dhumti. Akka akkas hin taane barataa cimaa oomishuudhaaf waa lamaan amma isiniin jeetana barnoota inni baraturraa qormaata isaa dhiyeessaa deemuun qormaata isa qoraa deemuun waan akkaan isa jabeessurraahi isiin lamadaa matnii akka qaraayisu godhuun waan akkaan isa jabeessurraahi waa lamaan kanarratti jabaadhaa sheekonni keenya nu hojjedhaan dhaamsa kiyyaa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu sheer godhaa biraan naagee barakallahu fiikum.